Tumbar fi fu juari tu wajira fata jani natti manijir o emeni ratti simbasani sinitin tabatin tumbar fi fu dam gifiti juari jiru tagana magalgala lakatu juar bira qataramte dalayti jani mici yona manda nadi odana o emeni rabate achirra guji nakana ta marre nakana ta yette hasut antuma oromumma timititun buna jalatalate oromo damiti afan oromo baradale doktorumman ani sif kennelen Facebook kanarratti doktorumma kabaja doktorumma san arrara kasenin furadha jechuudha ati ummata oromo biratti kabajaan qabdu waliin dubbanne nami aango gaafate jira nami kondominiyeemi gaafate jira namni lafa gaafate jira anaa kana jechuudha me hangasa Ibrahim kana eenyutu tu taayidha wajji wal barsiise akkam ture hangasa taayini beeka taayiyu hangasa beeka tana khani beekani in beekan eenyu tana khaa barsiise qaalitti fariyaadi jayyan tana nama harargeedhaa kana guutuu laal ifii gosaa wal jaaran ammoo isaan gosa deemiti wahuma kiliyateen isin himan hangasa Ibrahim oromoodhaa miti hangasa Ibrahim shanyii qomaateeti gosti isaa qomaateeti garuu inni ala himata khabraa kaafattan ammas taayee dandaadhaa faarsu as deebitanii ijoollee arsiidhaa arrabsaa jirtan yaa ummata horii gurbaan gowwaan halkan gartee fooxaa jaartii mudhitti fidhee gartee rafusun gabbeet ummanni arsiidhaa yaa ummata maariidhaa yaa ummata gartee hamartii harreef irraa baase jee jecha udwaan akkasii saba oromootiin obboleeyyan keenya oromootiin haasa'uun kan kee waan raabisha si godhuudha ummata arsiidhaa gartee waan hin taaneen ummata bal'aa ummata kabajaa qabu ummata safuu beeku harreedhaa wajjiin wal qixxeessitee gisa akkas jettuun ani niin qaanfadhe dhugaa rabbii ijoollee teenya ilmaan oromoo dhaggeeffadhaa ijoolleen tuni harargee bakka hin buutu yaa bada horii ati jaartii qabdu biraayi agabuu bulutti jirta haa buttaa dhageesse ati jaartii qabdu biraayi agabuu bulutti jirta silaa harruma san urkatte ati sittuun hafne waan akkasii waan qaanyii hinaasa hinaa isiniin gorsa gisee hundaa'u rabbiin kun xiqqishuma gartee xiqquma horiirraa asisin qabee hoggan jiru nan amantan ijoollee teenya ijoollee tana dhaggeeffadha ijoolleen tun akka namatti yaaddi ijoolleen tun akka loonii yaaddi durirraa hin jechaa ture hogguta akka ijoolleen tun deemtee gartee hamaal galchuudhaa kana gartee faarfatti san dhiiftee ammas jawaar mama faarfatti ammas deebitee jawaar mama xarrabsiti ammas deebitee mararaa guddinaa faarfatti ijoolleen tun ijoollee bakka qabduu miti ijoolleen tun ijoollee sarchi godhaa jirtu bar bakka gartee garaa isaaniitti guutamu warra kana baasee barbaadaa jiru bar doktor tana kaan kun faan meelaalaa qaceellotti waan isaan deemaniif tara ummata garaadhaaf jiraatu jechuudha cabxanii miti ni cabxan jawaar dhaaddatan duuba anaa fi jawaar tokko wetan afoo way nyaatta baata arran baatu jedhamtichi biicuu mooyyee seentee beetaa mooyyeen beetanii mooyyee seenteeti mooyyee keessaa firii hafte gartee tatoomarraa hafte arraabdi mooyyee keessaa fooyyee seeteeti biicuu mooyyee seente jee katoomaan duuba jiru waan duubaatti gad dhufu kana beektee toomaan amma mooyyee keessatti biicuu yookiin toomaan dho'ite mee maal siiti hafame akkas taatan isin kanaafuu namni isin dhagahu hin jiru isin ummata horombollaa nyaatee deema ummata gartaa bulukeeti yoo gad darbanillee liqimseetuma gartee taayyeen qallabuma keessa qochumaan keessan torba quusuu dadhabe dhiisaafirraa huftanii kalee gaagartee afaan kun si dura fiigee bar namni garaa bal'atu afaan kun akka malee isa godha karaa malee isa geessa bar afaan kun oofee bar leenca afaan si geessa seentan gaa leenca amma as deebi'uun taatan amma kara jawaar kaleessa afaan isin bade akkata gara guni riba ko tarakan akkata Facebook irra maaltu warra khaybira deemsinje akkata yaad يا رب مال مخيسان فكاي يا رب يوم عم بوخنا ندنا وافتا يا رب إنسان جرجري بدأنا في الجي يا رب اندرا واكنا سيني أكس that's what it mean تنا ما سالفة جيتو تنا ما دبتشو دوركتو يونا ما كجاري قد بيرو دبي سنة كجاري تراجع فكي كنتم ماري يعني ماري جانجي تشودا فيني راجع اللي سيجو تفدتين ديسي دبي تو تنوجي سيجو we don't need it خرجوا جام كنا رفاني تأشيك دلالتن
خرا غوندر خنا دفني تجد دلتن بنا غورو جولي بنا جل دلت تبان نتنا ورنوتي ورا بنا غورو دادو في غوندري في غوجامي اچ كيس دلته غدته جرا افان اورومو سر دبتا ان اورومو دجه كايوتي كيس سينا ان اورومو دجه قبصوتي كيس سينا قبصا جبا بي اورومو نتيغدم مستو دبم سيسا شانقلان اندي اچ كيس وني ورورته دبي اورومو دا بدن كدكا غوتي بليسو جرتوف مال كل كونتان يسادفته اچيمي where is the origin of kullu konta origin in kullu konta da bakitti wal orte jirtu es an oromo da itte qabsote keessa jirtimi maaliif ni beeytani hangaasaa jechuun Jaafar Ali jechuun Taayyee Daandaa jechuun gurbaa makrajaa galee ka Abbuu Taahiyyatiin sun ummata bar jaartii fi khireeffatuu bar biyya alaatitti jaartii fi nama khireeffatee asitti maallaqa namarraa fudhatu bar maal haasoo itaati bar jirruhum bar ummata bar haadha fi khireeffatu bar hangaasaa Ibraahimii fi Taayyee Daanda'aatii fi Jaafar Aliitii fi kana hundaa wali qabi wabillaahi kariimiin sinjaa intala ifi dhalan magaalaa geessanii ni gurguratanii bar khiraana nyaatanii bar gurguratanii intala fi mana sharmuuxaa dhaabanii maallaqa irraa ummata fudhatu ummanni kun ummata obboleettii fi gurguratee maallaqa jirjiirratu bar ummata kanaattu haadha namaatiif kabajaan goonere ifiif kabajaa qabanii eban namni ifi yoo kabaj bar namni dura ifi kabajaa fi protokoola fi kana eeggateeti kabajaa fi protokoola ilma namaa kana eegaa bar ifiif hin qaban ifiif hin qaban bar Jaafar Ali nama bar asoosaman barreessa jedhee bar habootii yaa wajjin rafee nama jedhu bar nama hanqan takka waa beekuu bar dhamaan kun duuba jara kana Fariyaa Aliyyeedha Taayyeedha wajjin wal beeyti waan ta'eef Taayyeedha maal jettee ni beekta ummanni Harargeen tun afran qalloo jettee laata duraan duraa Harargee jechuun afran qalloo immoo nuutu raamataadha ummata afran qalloo tana qabu naatu harkaa sii qaba jetteeti Taayyeedhaa fi jira kana waliif fitte takka tanaa gootu jetteen takka kinaa gootu hogga isaan galan kana miidiyaa gubbannaa baasi haa arganii eega takka miidiyaa gubbannaa baaftee naa argan booda san booda isaanuu hojii isaanii ni beekanii jetteen jechuudha Fariyaa Aliyyeedha akkasitti maqaa gosaatiin wal jaaranii Taayyeenis gartee akkasitti simatee fi miidiyaa boqqoolloodha achi gubbatti maqaan isaa dhahamuu danda'e jechuudha. Gurbaan tokko ka hospitaalaa dheengadda beeka gartee lafeen cinaachaa tun kudha takkittiin alatti yaa'e tokko bar dheengadda jee gurbaan suni nuti arraan tana oppodii waan taanee fi arsii dhabaanaa beeytee isin kaleessa gaafa akkasitti oppodii waan taatan isinitti dubbanne nuti arraan tana Harargeen afran qalloon waan laal Harargee tana afran qallootti beekan san gubbaadhaan afran qalloo tana alatti beekan laal which is ummata horii an dhugaan sitti hima ummanni hunnaaf horii jee horii letti qullu horii ni nyaadhama ilma namaatu qalatee nyaata ummanni kun karkarroodha namni haadha fi gabayaa dhaabee gurguru jechuun karkarroodha namni intala fi gabayaa dhaabee jechuun karkarroodha ummanni kun Jaafar Ali nama bar oduu jaartii qabuu bar shallee ala barbaadu bar hangaasan Ibraahim bar nama bar oduu jaartii khireeffatu ture bar Minisootatti Kalgaarii keessatti nama isan beekne jira boo ilmoon xiqqoon sun haabbutate laal mee jeruma kana isaanii jaartii isaaniitii fi ilmaan isaanii kanaa wajjin akkanatti fi qabee footoo ka'ee ol baasu mee takkan agarsiisa. Mucaan makrajaan sun abbaa ilmaan sadiiti waafara nyaata beesmentii galee. Doktor Tarakaan kun beesmentiidha nyaata maallaqa namarraa guuree gartee korroobishinaan waraqallee kan arganne godhan
ummata hanqan takkaati ummanni irra gabbee intala dhalaatiin intala oromootiin jawaari wajji raftee naan ja'an hogga jiru ifiif haadhaa fi gurgurachuu irraan deebine hangaasaan nama obboleettii fi mana farshoo geessee gurgurachuu irraan deebine maallaqa agarsiifnaan hangaasaan nama intala ifii dhale yoo maallaqa arge dargaggeessaa gurguru hodhaatti fayyadamaa je'ee nama kanaattu intala teenya obboleettii teenya intala oromoodhaa arrabsee maal nu ajaa'iba duuba nuti maaliif nu ajaa'iba nama kanaattu haadha Jawaar Mahaammadiin seenaa teenuu himii Jawaar ummaan xixiqqaa jaanii maal nu ajaa'iba duuba nuti